We'll have the next question from Maayikii warra dhiiraa kan jidduu irratti argamu irraa Prince fuuna. Mike in the middle. Good evening, everyone, and good evening, Dr. Nayak. Akkam ooltan hundi keessan akkasumas akkam oolte Dr. Naik har'aan tana ani nama namummaaf takkaa'uu humaanitii jecha haasa'uudha. Now, Dr. Nayak, since Maqaa kee nuuf himuu dandeettaa? Eeyyan Ansiraak jedhama. Yaaboo amantii kiyya nan gaafatin. Dr. Naik ati maatii amantii islaamummaa qabu keessatti waan dhalatteef amantii san akka hordoftu ajajamtee jirta ta'a. Tarii har'aan tana sababa saniif amantii kana ilma namaatiif qoodaa jirta. Osoo amantii hinduu keessatti dhalatte ammoo tarii amantii hinduu irratti jiraatta ta'a. Kuni amantii fi aadaa gosa sanii waan gadi fageenyaan qorattuuf ta'a jedhee amana. Sunis amantiin, aadaan, duudhaanii fi yaanni gosa kiyyaa waa hunda caala jedhanii yaaduudha. Sababa kanaaf amantileen akka Siik, Ariyaa Samaajii fi kanneen birootis kanneen sanama gabbaruu balaaleffatan ni deeggara jettee dubbatte. Akka kiyyaatti asitti nama dhamaasurra waa'ee amantii guddicha isa namummaa takka humaanitii jedhamu osoo isa haasofne irra bareeda jedhee yaada. Yaada yookaan sirreeffama naaf kennuu dandeessaa? be discussing a larger religion of humanity and not keep juggling here. Any comments or Brother justification, asked a very sir? good question. He says that because I was obboleessi gaaffii baay'ee gaarii gaafate akka inni jedhetti awwaan maatii musliimaa keessatti dhaladheef islaamummaa barsiisutti jira tarii osoo amantii hinduu keessatti dhaladhe amantii hinduuzimii barsiisaa jira ta'a ariyaa samaajii fi sikizimii waan yaada keetiin walitti galaniif isaan deeggarutti jirta asitti yaada dhiphaa akkanaatiin nama dhamaasurra silaa mata duree bal'aa irratti osoo haasofte wayya jedhe gaafii gaariidha obboleessa waan ati jettee walii gala haga gaafa umriin kiyya 19tti waan abbaan kiyya muslima ta'eef qofaanis muslima ta'e garuu gaafa umriin kiyya 19 guutee amantiilee wal bira qabee qorachuu eegalerraa kaasee haga ammaa filannoo kiyyaan muslima ta'e waan tana na amane amantii islaamummaa irra wayyaa ta'e yoo naaf dhiyeessite arraan tana amantii san fudhachuudhaaf qophiidha to hardha accept that religion today. Today. Sir, Obbo an amantii namummaa jedhu barsiisutti jira. obboleessa waan sanitti dhufa I'll come to it. I'm telling anyone. namni tokko karaa loojikiitiin akkasumas saayinsii fayyadamee amantii islaamummaa irra gaarii ta'e yoo naaf dhiyeesse fudhachuudhaaf qophiidha ati waa'ee amantii namummaa jedhu dubbachuutti jirta kitaaba amantii kanaa eenyutu qopheesse maatama gaandiidha eenyutu waa'ee isaa barreesse muslimni tokko yoo ilma namaa gaarii ta'e malee muslima ta'uu akka hin dandeenye beeyta This is a good human being. San amantuma hundaatu jira. Amantiin hunduu akkas jira. obboleessa deebisaa kiyya akka xumuru naaf hayyame Hayyee ati deebisaa kiyya dhageeffachuuf dhufte moo yaada kee kennuudhaaf dhufte ammarii gaarii qabaannee xumura loojiikiin deeggarameerra osoo geenyeen filadhaa bara. obboleessa kun yeroo mormiitii miti Eeyyan akkasii miti. kanaafuu deebisaa kiyya dhageeffadhu Hayyee itti fufi. deebisaa eega kenneen booda yaada kee ibsachuu ni dandeetta deebisaa kiyya akka xumuru naa hayyame jidduun seenaa waan biraan hin buusin deebisaa kiyya dhageeffadhu wanti wayii sammuu kee keessa deemaa jira mahabaraa sammuu kee keessa deemaa jira akkamitti dhageeffattaree Itti fufi wayita gaa. ati gaafii kee gaafattu an jidduun addaan si kutee jira addaan si kutee jira Yabooti itti ati waan fufi. hunda barreeffattee dhuftee gaafii gaafatte anis deebisaa siif kennaa jira dhageeffadhu maaliif jidduu yaada kuttaree maaliif jidduu yaada kennitaree So why are you commenting? Piliis itti fufi. Maaloo itti fufi. If you listen to yoo deebisaa kiyya dhageeffatte ni hubatta yoo hin taane namni kumaatamaan asitti argamu kun ni hubata ati garuu gaafii san osoo hin hubatin asii baata an ogeessa fayyaati namni tokko yaada garagaraa lama irratti xiyyeeffachuu hin danda'u deebisaa dhageeffadhu eega deebisaa siif kenneen booda homaa rakkoon hin jiru haasa'uu ni dandeetta ati waa'ee namummaa haasa'utti jirta jalqaba irratti amantii kiyya nan gaafatin jettee dubbatte itti aansitee an amantii namummaa barsiisutti jira jette jalqaba irratti ilaalchi kee maal akka ta'e himachuufuu ni qaanfatte itti aansuun ammoo waa'ee namummaa haasofte gaafii namni kitaaba namummaa jedhu barreesse eenyu jedhu si gaafachuu barbaada kitaabni waa'ee kanaa jira qajeelfamni amantii namummaa mul'isu jira muslimni tokko yoo namummaa gaarii qabaate malee muslima ta'uu hin danda'u amantiin hundi waan san hin jedhu waan kana sin jechuu kiyyaaf dhiifama naaf godhi ati amantiiwwan kaawwan hin qoranne dhimma namummaa kanarraan haasawa godhuu ni danda'a veedaa irraa wantoota ibsaman hedduu siif kennuu ni danda'a haasawa kitaabban amantii hinduu akkasumas dubbilee macaafa keessaa kan namummaa walitti bu'an lakkoofsa isaanii siif kennuu ni danda'a an amantii tokkollee qeequun barbaadu yoo amantiiwwan hunda qorachuu baatte yabootii waan hin beekne hin haasawin qur'aanni fas'aluu ahla zikri in kuntum laa ta'lamuun yoo hin beekne warra beekumsa qabu gaafadhaa jedha kunis suuraa nahal suuraa 16ffaa ayaa 43ffaa irratti akkasumas suuraa anbiyaa suuraa 21ffaa ayaa 7ffaa irratti argama ati barata amantii wal bira qabee qoratuu miti
yabooti osoo waan takka hin hubatin yaada hin kennin an dubbiilee macaafa keessaa kan namummaa walitti bu'an siif kennuun hin danda'a qur'aana keessaa aayaa takka akkasumas hadiisa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam keessaa illee qabxii takka kan namummaa walitti bu'u naaf kenni kanaafuu amantiin hunduu waan san dubbatanaan hin jedhin dhiifama naaf godhi beekumsi kee akkaan laafaadha tarii ammaan tanaati kutaa lammaffaa irra jirta ta'a ani waa'ee kutaa irraa gara kutaa darbuu haasawaa hin jiru waa'ee eebbifamuu qofas dubbataa hin jiru eega eebbifamteen boodas barumsa itti fufuu qabda jechuutti jira islaamummaan sadarkaa olaanaadha namummaan kophaa isaatti sadarkaa gadaanaadha muslimni tokko muslima gaarii ta'uu hin danda'u yoo ilma namaa gaarii ta'e malee qabxii takka kan ilaalcha namummaatiin walitti bu'u islaamummaa keessa yoo jiraate naaf kenne tarii dhimma san duubaan sababaa jiru beekuu dhabuu dandeetti sababaa hubannoo gahaa dhabuutiin islaamummaan waan kana maaf ajaje namummaa ni balaaleffata jechuu dandeetta doktorri marfee na waraane marfeen sun na dhukkubsutti jira jechuu dandeetta haa ta'u malee marfeen sun faayidaa siif qaba doktorri qaama yookiin taamii narraa mure jechuu dandeetta qaama sirraa muruun sun lubbuu kee baraaruudhaaf doktorri ni beeka ati hin beektu kutaa lammaffaa darbuu siif wayyamoo maastarsii dalaguu siif wayya jedhanii osoo na gaafatanii maastarii dalaguu naaf wayya jedha maaliif kutaa lamaa fi sadii qofa irratti rarra'eef namummaan gaariidha haa ta'u malee islaamummaan namummaallee ol jirti gaafii kee kan islaamummaa keessatti waan dhalattee barsiisutti jirta jedhutti yoo deebi'u an amantiilee hedduu kan dachii tanarra jiran gurguddoo qoradhee jira akka ayyaadutti islaamummaan amantii hunda caala loojikiidhaan deeggarameera ilma namaatiifis amantii gaariidha rakkoo ilmi namaa qabu hundaaf kan furmaata qabus islaamummaadha rabbi suuraa aal imraan suuraa 3 ayaa 19 irratti inna addiina cinda allaahi lislaam amantiin rabbi biratti fudhatama qabu islaamummaadha jedhe odeeffannoo dabalataasiif kennuudhaaf yaanni ati mormiif dhiyeessite akkaan dadhabaadha hayyoota 30 ol kan addunyaa cufarraa dhufanii asitti haasawa godhan keessaa kanneen 10 ol ta'an islaamummaa keessatti akka hin dhalanne beeyta waan san beeyta Born in a Muslim family. Do you know that? I'd like you to gaafii kan akkanaaf deebistu barbaada namoota waltajjii kanarratti haasawan 30 keessa 10 ol kan ta'an islaamummaa keessatti hin dhalan waan kana beeyta wantiin an san je'eef gaafii si gaafachuutti jira waan kana beeyta lakkiin beeku kana jechuun sababaan ati dhiyeessite hundi kufaadha namoota 30 kutaalee addunyaa garagaraa irraa dhufanii haasawa godhan keessa 10 ol kan ta'an ameerikaa irraa dhufan kaanaadaa irraa UK irraa maaleeshiyaa irraa saawudi arabiyaa irraa UAE irraa somaaliyaa irraa sudaan irraa namoota dhufan qabna 10 ol kan ta'an maatii muslima hin ta'in keessatti dhalatan wayita guddataa dhufan gariin gaafa ijoollummaa isaanii amantii islaamummaatti seenan gariin umrii 20 ol keessatti islaamummaa fudhatan gariin 30 ol wayita ta'an fudhatan rabbi qajeeluma isaaniif kenne isaan kunniin filmaata isaaniitiin muslima ta'an loojikiin kee ka maatii muslima keessatti waan dhalateef islaamummaa barsiisaa jirta jedhu kufaadha namoonni kunniin maatii muslimaa keessatti hin dhalanne maatii kiristaanaa keessatti dhalatan maatii muslima hin ta'in keessatti dhalatan haa ta'u malee islaamummaa babal'isaa jiru maaliif sababni isaa waan hubataniif amantiiwwan kaawwan qoratanii eega arganiin booda islaamummaan jireenya ilma namaatiif gaarii ta'uu isii hubatan ati namummaa qorachuutti jira jetti islaamummaas qoradhu siin jechuu barbaada islaamummaa keessa wanti ilaalcha namummaatiin walitti bu'u yoo jiraate barbaade amantiin gaariin kam akka ta'e akka hubattu barbaada an amantii keessiin gaafadhu garuu amantii gaarii ta'e akka fudhattu si gaafadha amantiin jireenya ilma namaatiif gaariin rakkoo ilma namaatiif kan furmaata hunda qabatee jiru islaamummaadha is Islam. galatoon Hayyoo obboleessa maqaa kee himadhu gaafii kee itti aansi. My name is Hello, Dr. Zakir Naik. Maqaan kiyya Mahind Kumar jedhama. Barumsaan sadarkaa MBA irraan jira. Buufata xiyyaaraa Toomaas Kuk keessa hojjedha. Gaafiin kiyyaas foon nyaachuu wajjin wal qabata. Islaamummaa keessatti immoo foon nyaachuun ni hayyamama. Bineensonni uumama lubbuu qabanidha. Kanaafuu lubbu qabeeyyii kana ajjeesuun miidhaa sitti hin fakkaatu. Gaafiin kiyya kan lammaffaa immoo islaamummaa keessatti foon nyaachuun dirqama. Namni foon nyaachuun barbaanne islaamummaa seenuu hin danda'u. and can a pure vegetarian person can follow Islam? Mr. Mahesh Kumar has asked a very good question. maheesh kumaar gaafii gaarii gaafate gaafiin isaa islaamummaa keessatti foon akka soorattan isiniif hayyamama isin bineensota ajjeesitu jirtan islaamummaan maaliif wantoota lubbuu qaban akka ajjeestan isiniif hayyamte namni muslimaa tokko foon lagatee jiraachuu hin danda'u jedha obboleessa deebisaasiif kennuun dura muslimni tokko foon osoo hin sooratin muslima gaarii ta'uu ni danda'a dubbii jettu siif himuu barbaada islaamummaa keessatti foon nyaachuun dirqama wanti jedhu hin jiru dirqamaa miti haa ta'u malee eega rabbiin qur'aana isaa keessatti namni foon akka nyaatu hayyame sunis suuratul maa'idaa suuraa 5 ayaa 1 irratti bineensota marga dheedan soorachuun isiniif hayyamamaadha jedha suuraa nahal suuraa 16 ayaa 5 irratti bineensota marga dheedan isiniif uume nyaachuu ni dandeettu jedha suuraa mu'minuu suuraa 23 ayaa 21 irratti bineensota marga dheedan keessa barumsatu jira waan dhugdan isaanirraa isiniif kenne
foon isaaniitis ni nyaattu jedha. Kanaafuu eega rabbiin olaane foon bineensota nagaya qabanii akka nyaannu nuuf heeyyame nuti hoomaaf nyaachuu dinna. Islaamummaan maaliif foon hayyamte kan jedhu karaa loojikiitiin siif ibsa. Albuudota foon horii keessa jiru yeroo qorattu pirootiiniidhaan akka badhaadhe hubatta. Qaamni ilma namaa amino asiidii 23 isa barbaachisa. San keessaa 8 qaama ilma namaa keessatti hin oomishamu. Soorata nyaatamurraa argama. Wantoonni sunniinis essential amino acids yookiin amino asiidii akkaan barbaachisoo jedhamuun beekamu. Amino asiidiin akkaan barbaachisoo ta'an kunniin kuduraa fi muduraalee keessatti bakka takkatti hin argaman. Soorata foonii keessatti qofa argaman. Kanaafuu sooranni foonii kun isa kuduraa fi muduraati yoo wal bira qabamu albuuda hedduu qaba. Dabalataan ilkaan bineensota baala sooratanii yeroo xiinxallitu sa'a, re'ee fi hoolaan ilkaan baxxee qaban. Wanti isaan nyaachuu danda'an biqiltoota qofa. Foon soorachuu hin danda'an. Ilkaan bineensota foon sooratanii yoo xiinxallitu kanneen akka qeerransaa fi leencaa ilkaan qarriffaa qofa qaban. Foon malee waan biraa soorachuu hin danda'an. Ilkaan ilma namaa ammoo yoo xiinxallite ammoo daawwitii dura dhaabbattee of ilaaltu. Nuti ilmi namaa ilkaan baxxee fi qarriffaatis ni qabna. Rabbiin olaane kuduraa fi muduraa qofa akka soorannu yoo barbaade maaliif ilkaan qarriffaa kana nuuf kenne? Ilkaan dheeraa kana maaliif nuuf kenne? Foonis akka ittiin nyaannuuf nuuf kenne jechuudha. Dabalataan akkasumas yeroo sirna daakiinsa soorataa kan bineensota biqiltoota qofa sooratanii kanneen akka sa'aa, re'ee fi hoolaa xiinxallinu kan isaanii biqiltoota qofa akka daaku godhamee uumame. Sirna daakiinsa soorataa kan bineensota foon qofa sooratanii kanneen akka qeerransaa fi leencaa yeroo qorannu garaachi isaanii foon qofa daakuu danda'a. Biqiltoota daakuu hin danda'u. Sirni daakiinsa soorata ilma namaa immoo lameen isaaniitu daakuu danda'a. Mar'imaan gurguddaa fi xixiqqaa qabna. Biqiltootaafis foonis daakuu ni danda'a. Kanaafuu Rabbiin olaane biqiltoota qofa akka soorannu osoo barbaade maaliif sirna daakiinsa soorataa kana gosa lachuu daakuu danda'u nuuf kenne? Namoonni hinduu hedduun isaanii hinduuzimiin foon nyaachuu ni dhoorka jedhanii amanu. Garuu kitaaba hinduu itti dubbistu Manusmirtii boqonnaa 5 lakkoofsa 30 irratti Rabbiin olaane bineensonni gariin akka nyaatan gariin ammoo akka nyaatamaniif uumee jira. Bineensota nyaatamuu qaban yoo nyaatte cubbuu sitti hin ta'u jedha. Ammas Manusmirtii boqonnaa 5 lakkoofsa 30 irratti Rabbiin olaane bineensota garii wareegaaf uume isaan ajjeesuun cubbuu miti jedha. Manusmirtii boqonnaa 5 lakkoofsa 40 irratti bineensota wareegaaf dhiyaatan ajjeesuun hayyamamaadha. Kun seera Rabbiiti jedha. Kanaafuu akka kitaabban amantii hinduutti foon soorachuun hayyamamaadha. Kitaabban biraa kan akka Veedaa yoo dubbistu seejii fi ilmaan isaa foon nyaatanii akka jiran hubatta. Foon horii nyaatanii jiran. Mahabaarat Anushaasan Parv boqonnaa 88ffaa yoo dubbistu obboleessi hangafaa Paandav Yudhishtar namni jedhamu nama Bishmaa jedhamu gaafii gaafate. Soorata akkamii akka wareegaatti yoo dhiyeesse akaakileen keenya nu gammadu jedhee gaafate. Bishmaan wayita deebisaa kennu baala, margaa fi biqiltoota yoo wareegdee dhiyeessite akaakileen keenya ji'a tokkoof gammadu. Yoo qurxummii wareegdee dhiyeessite ji'a lamaaf gammadu. Hoolaa yoo wareegdee dhiyeessite ji'a sadiif gammadu. Hilleensa yoo wareegdee dhiyeessite ji'a 4 gammadu. Re'ee yoo wareegdee dhiyeessite ji'a 5f gammadu. Yoo booyyee wareegdee dhiyeessite ji'a 6f gammadu. Allaattii yoo wareegdee dhiyeessite ji'a 7f gammadu. Yoo kuruphee wareegdee dhiyeessite ji'a 8f gammadu jedhe. Meenuun yookiin tartiibni soorataa kun akkasumatti itti fufa. Meenuu guddaatu jira. Gafarsa yoo wareegdee dhiyeessite ji'a 11f gammadu. Yoo sa'a wareegdee dhiyeessite akaakileen keenya waggaa tokko guutuuf gammadu. Foon diimaa warseessaa yoo wareegdee dhiyeessite ammoo yeroo dheeraaf cinqaa malee gammadu jedhe. Kanaafuu akka kitaabban amantii hinduutti foon nyaachuun cubbuu miti. Namoonni hinduu hedduun isaanii filosoofii ahimsaan jedhamuun waan hawwatamaniif foon nyaachuu dhiisan. Filosoofiin sunis wantoota lubbuu qaban hin ajjeesinaa jedha. Filosoofiin ahimsaan kun lubbu qabeeyyii hin ajjeesinaa jedha. Atis wantoota lubbuu qaban ajjeesuun cubbuudha jetti. Obboleessa biqiltoonni lubbuu akka qaban beeytaa? Waan kana beeytaa? Eeyyen. Kanaafuu eega wantoota lubbuu qaban ajjeesuun cubbuudha jetti. Biqiltoota ajjeesuunis cubbuu ta'a. Maaliif biqiltoota nyaattare? Waliigalla. Waliigalla baay'ee gaariidha. Dabalataan namoota hayyee Dr. Zaakir biqiltoonni lubbuu akka qaban ni beekna. Garuu biqiltoonni dhukkubbiin ittiin dhagahamu. Kanaafuu biqiltoota ajjeesuun cubbuu xiqqaadha jedhan. Wanti beekamuu qabu arraan tana saayinsiin guddatee biqiltoonnis dhukkubbiin akka itti dhagahamu nutti himutti jira. Haa ta'u malee boo'ichi biqiltootaa gurra ilma namaatiin dhagahamuu hin danda'u. Sababni isaa dambaliin gurri ilmi namaa dhagahuu danda'u waan sakandii takka keessatti marsaa 20 hanga marsaa 20 jiru qofa. Wantoota kanaa gadii fi ol jiru dhagahuu hin danda'u. Qotee bultoonni Ameerikaa boo'icha biqiltoota kanaa gara dambalii gurri ilma namaa dhagahuu danda'utti jijjiiruudhaan biqiltoonni sun yoom akka booyan yoom bishaan akka isaan barbaachisu beekuu danda'aniiru. Namni biraa moonatti dhufeeti. Hayyee biqiltoonni lubbuu ni qabu. Dhukkubbiinis itti dhaga'ama. Haa ta'u malee bineensotaa yeroo wal bira qabnu mirri biqiltoonni qaban kan bineensotaa irra dachaa lamaan hirdhata. Kanaafuu biqiltoota ajjeesuuf bineensota ajjeesuu yoo wal bira qabnu biqiltoota ajjeesuun cubbuu xiqqaadha jedha. Obboleessi kee duudaa ta'ee dhalate jedhi yaadi.
eega inni guddateen booda namni tokko dhufee isa ajjeese atis gara mana murtii dhayxee kabajamoo abbaa murtii nama obboleessa kiyya kana ajjeese adabbii xiqqaan isa adabe obboleessi kiyya miira lama qabu hin dhagahus hin dubbatus jetta inumaa wanti ati jettu namicha obboleessa kiyya ajjeese kana adabbii dachaa godhi ajabe obboleessi kiyya nama qulqulluudha hin dhagahus hin dubbatus jetta islaamummaa keessatti wanti miira lama miira sadi jedhamu hin jiru qur'aanni suuratul baqaraa suuraa lammaffaa aayaa 168 irratti yaa ilmaan namaa wantoota hiyyamamaa ta'an kan dachii kanarra jiran sooradhaa jedhe dabalataan akka dhuunfaa kiyyaatti namoonni musliman ta'in biqiltoota qofa soorachuu isaanii hin mormu yeroo isaan foon soorachuun cubbuudha jedhan qofa deebisaa isaaniif kenna saniin ala namoonni indiyaa keessa jiraatan hedduun foon soorachuu yoo didan anaaf bu'a qabeessa namoonni indiyaa keessa jiran kan muslima hin ta'in foon soorachuu osoo jalqabani gatiin foon horii fi hoolaadhaa ol ka'a waan san bitachuun natti qaala'uu danda'a deebisaa quubsaasiif kenne jedhee amana kanaafuu ammaati yoo barbaadde biqiltoota qofa soorachuu ni dandeette yoo barbaaddees foon soorachuu ni dandeette foon soorachuun qaama keetiif fayyaa guutuu siif kenna yoo biqiltoota qofa sooradhe jettees cubbuu miti deebisaa siif kennee jira jedhee amana eating non-veg will keep you more healthy. You can have, but even if you want to be a pure vegetarian, it's not a sin. Hope that answers the question, brother.